Kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jechaa oduun of harkaa qabnu kunooti. Oromiyaa kutaalee garaa garaatti waboon haleellaa gaggeessuutu himame. Waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Kaabaa Salaaleetti lola gaggeessuun miidhaa guddaa waraana mootummaa irraan ga'uu isaa gabaase. Waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Kaabaa Salaaleetti lola guddaa gaggeessee akka jiru himeera. Lola kanaanis meeshaa waraanaa gurguddaa humnoota waraanaa mootummaa irraa akka booji'eere. Gabaasi suuraan deeggaramee bahe akka agarsiisutti tuullaa qawwee mul'atu kan agarsiisu yoo ta'u, waraanni mootummaa miidhaa guddaan isaan quunnamuu isaa ibseera. Haleellaan kun sadaasa tokko bara 2025 Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Yaayyaa Gullalleetti raawwate yoo ta'u, haleellaa gaggeesse kanaan waboon zoonii giddu galaa injifannoo addaa galmeessuu isaa himeera. Akka kanaan lola gaggeesseen meeshaa waraanaa BKM2 qawwee hakiima 79 fi boombii dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu dhuunfachuu isaa eereera. Akkasuma guyyuma jedhame kana kibba baha Oromiyaa godina Arsii aanaa Roobee Didaa keessatti haleellaa gaggeessuu waboon himeera. Haleellaa Arsii keessatti sadaasa tokko bara 2025 fudhate kanaanis loltoota mootummaa 3 ajjeesuun kanneen 5 ta'an ammoo madeessuu isaa hime. Oduu keenya itti aanuun baqattoonni Itoophiyaa 30,000 ol ta'an daangaa Yaman irratti mul'achuun addunyaa yoo rifachiisu, Yaman hatattamaan daangaa ishee keessaa akka ba'an ajaja dabarsite. Itoophiyaa keessatti waraana adeemaa jiruun akkasuma balaa qaala'insaa fi hojii dhabdummaan hammaachuun dargaggoonni biyya akka baqatan taasisaa jira. Haalli Itoophiyaa keessaa kallattii hundaan cufaa ta'uun inumaa gaagaamni waraanaan ga'uu fi jeequmsitti fufaan obsa fixachiisaa ta'e jireenya abdii kutannaa keessa akka galamu dargaggoota dirqisiisuu isaati himame. Biyyattii keessatti humnaan qabamanii waraanatti geeffamuu, waan dargaggeessa ta'e qofaaf adamsamee ajjeefamuun baqattummaan akka dabalu taasisaa jira jedhame. Kanaanis tibbana lammiileen Itoophiyaa dargaggoota ta'an kanneen 30,000 walitti tilmaamaman baqarra utuu jiranii bakka tokkichatti naannoo daangaa Yaman irratti mul'achuutu himame. Suuraan dargaggoota kanaas akkuma miidiyaa irratti qoodameen addunyaa rifachiisuu danda'e. Dhimmi dargaggoota Itoophiyaa baqarra jiran kan lakkoofsi isaanii 30,000 olii kun wayita miidiyaa irratti qoodamutti ijoo miidiyaa hawaasaa ta'uun Itoophiyaan hangam waraanaan gaaga'amaa akka jirtu saaxileera. Biyyattiin waraana dhuma hin qabne keessatti kufuun malaammaltummaan daangaa darbe dagaaguun akkasuma loogiin lammiilee irra ga'u dabalaa deemuurraa dargaggoonni biyya isaanii baqatanii akka ba'an taasiseera jedhame. Kun utuu kanaan jiru illee biyyattiin lola biraaf of qopheessuun ala nagaa buusuuf fedha dhabuun danuu ajaa'ibeera. Uummanni naannoo itti dhalatee guddate keessa jiraachuu yoo dadhabu, hojjetee maallaqa argachuuf danqaan garaa garaa yoo itti baay'atu, jireenya baqaaf of saaxiluuf filate jedhamuun irraa dubbatamaa jira. Kuta'ee mootummaan Yaman lammiileen Itoophiyaa hatattamaan biyya isaa gadhiisanii akka ba'an labsii baasuun dhaga'ameera. Kunis biyyattii keessatti baqattoonni hidhannoo qaban hanga 2,000 ga'u jedhamuun erga himamee booda. Kanarraa ka'uu Yaman keessatti rakkoo hamaan lammiilee Itoophiyaa irra gahaa waan jiruuf kanneen daandii sanirra imaluuf sagantaa qaban odeeffannoo gahaa malee imala balaa guddaa qabu kan akka hin eegalle akeekkachiifamaniiru. Baqattoonni kunneen irra caalaan isaanii ilmaan Oromoo ta'uu isaa gabaasichi ibseera. Oduu keenya itti aanuun naannoo Tigraay keessatti haalli TPLF lola akka eegallu nu taasisa jechuun Fiildi Marshaal Biraanuu Juulaa dubbate. Osoo waraana eegallee murni TPLF baqatee holqa seenaa kamiidhamuu uummataa kanaa waraanarraa of qusannee ka jedhu Biraanuu Juulaa naannichatti lola eegaluuf fiixeerra akka jiran hime. Gochi TPLF raawwatu akka waraanatti seenu nu dirqisiisaa akka jedhe hoogganaan kun naannichatti waraanni dhalachuu fedhe irra ga'uu isaa himeera. Yakkoonni TPLF irra raawwataa jiru lolatti akka seenu nu taasisaa, nuti garuu uummata naannichaa balaarra buusuu hin feenuu jedha. Lolli yoo eegale ofii jarri holqa qopheeffatan qabu, uummanni gidduutti miidhamaa, uummata miidhuu ammoo waan hin barbaanneef of qusataa jirraa jedha. Jeneraalichi yaada kana kakaasan guyyaa haleellaa raayyaa ittisa biyyaa ajajaa kaabaa irratti raawwatame waggaa 5ffaa yoo yaadataa jiranitti. Guyyaan kunis mata duree akka hin dabalamne yoomiyyuu hin dagatamu jechuun eengadda yaadatamaa ooleera. Kaleessa sagantaa yaadannoo kun magaalaa Bishooftuutti kan itti fufe yoo ta'u, Fiildi Marshaal Biraanuu Juulaa haasawaa taasisan keessatti bakkeewwan kanatti ka dubbataniin kana dubbatan. Dubbiin isaanii kunis dheebuu beela waraanaa ka qabdu Itoophiyaan ammas kaabatti fedhii lolaa eegaluu akka maltu akeekeera. Waggaa 5 dura yeroo waraanni TPLF raayyaa ittisa biyyaa haleele kaaba biyyattiitti lolli jalqabe miidhaa gurguddaan naannicha keessatti ga'uun booda waliigaltee Piriitooriyaan qabbana argachuu danda'e.
qaamoleen lamaanuu erga Afrikaa kibbaatti walii mallatteessisanii deebi'anii booda dhimmoota irratti walii galan hojiitti hiikuu diduun walii mataa turan. TPLF mootummaa federaalaa walii galtee san hojiitti hiikaa hin jiru jechuun irra deddeebiin yoo himatu, mootummaan federaalaa ammoo TPLF sochii waraanaa dhaabuu didde jechuun akkasuma wantoota lola dadammaqsan raawwata jechuun himata. Naannicha keessatti lola gaggeeffame Afrikaa kibbaatti marii taasifameen nagaan bu'uun booda Itoophiyaa fi Eertiraan hariiroon isaanii guutummaatti laaffachuu danda'e. Hanguma guyyaan olee bulu mufannaan biyyoota lamaanii sadarkaa walgaarreeffannaa irra darbuun riphee loltoota walitti leenjisuu irra ga'ame. Dhibdeen Itoophiyaa fi Eertiraas diinota walii waggaa dheeraa wal waraanaa turan TPLF fi Shaabiyaan akka gamtaa uummatan taasise. Kanaanis TPLF waliin mootummaa Itoophiyaatti dhukkuba ilkaanii ta'uu jabeessan. Sunuu hafee rakkoon faannoo waliin qabanii sadiiduma dabalaa deeme sadarkaa faannoo fi TPLF akkasuma humnoonni Eertiraa gamtaa uummachuu irra ga'ameera. Oduu keenya itti aanuun hidhattoonni duraanii 20 kurmaana tokko keessatti hawaasatti makamuu Komishiniin Haaromsa Biyyaalessaa ibse. Komishiniin Haaromsa Biyyaalessaa Itoophiyaa kurmaana jalqabaa bara baajetaa 2018tti hidhattoonni duraanii 20,000 ol gara hawaasa Tigraay fi Amaaraatti deebi'uu isaanii beeksise. Komishinarri Komishinii Haaromsa Biyyaalessaa Tamasgeen Xilawuun gamaagama raawwii hojii hawaasatti gaggeeffameen lakkoofsa kana kan ibsan yoo ta'u, bu'aan argame sagantaa biyyaalessaa hidhattoota duraanii hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii ijaaruu keessatti guddina agarsiisaa jedhan. Namoota deebi'an kana hunda hordofuuf qorannoon bu'uuraa gaggeeffamuun tarkaanfiin itti aanu barbaachisaadha jedhe. Kunis sadaasa bara darbee irraa eegalee hidhattoonni duraanii nagaan deebi'an 80,000 ol deebi'uu isaanii hordofee akka ta'e komishinichi ibseera. Qooda fudhattoonni hundi akka tumsannaamuun ijaarama itti fufiinsa qabu uumuun naannolee fi hawaasa irraa tattaaffii waloo akka barbaadu dubbataniiru. Bu'aawwan kun jiraatanis qormaanni isaan mudachuus beeksisan. Qondaaltonni akka gabaasanitti rakkoon to'annoo NRC'n ala lakkoofsa walii galaa hidhattoota duraanii leenjii deebisanii dhaabuu argachuu danda'an daangessuu himan. Haa ta'u malee bu'aan kurmaanaan argamu bu'aa cimaa alaawwan walxaxaa kana keessatti argame jechuun ibsaniiru. Kurmaana milkaa'aa kana kan mijeesse waan komishinarichi deeggarsi baajetaa addaa mootummaa federaalaa irraa argateef jechuun hubachiiseera. Haa ta'u malee sagantaa DDR qabeenya guddaa fi qindoomina cimaa akka barbaadu cimsee kan ibse yoo ta'u, NRC kurmaana itti aanu keessatti qabeenya sochoosuu fi hirmaannaa hawaasaa irratti cimsee xiyyeeffachuu akka qabu eere. Gamaagamni kun hoogganaa NRC sadarkaa olaanaa fi bakka bu'oota waajjiraalee damee naannoo Amaaraa fi Tigraay kan hirmaachise yoo ta'u, ji'oota dhufan keessatti hordoffii cimsuu, deebisanii ijaaruu deeggaruu fi tattaaffii ijaarsa dandeettii irratti kan xiyyeeffatan ta'uu ibseera. Oduu keenya itti aanuun Israa'el lammii Eertiraa mootummaa Asmaraa jiru deeggara jedhame biyya ariite. Mootummaan Israa'el nama dhalataa Eertiraa tokko ka ta'e mootummaa Eertiraa deeggara jedhamuun beekamu biyya isheetti ari'uu beeksiste. Kunis tarkaanfii qajeelfama seera baqattootaan murteen kun kan yeroo jalqabaa ta'uu miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Akka dhaabbati oduu Yineet Niwus gabaasetti namni kun abbaa daa'ima tokko yoo ta'u, gaa'ela isaa diiguun bara 2011tti karaa seeraan alaa ta'een Israa'el seenee achumatti jiraataa ture jedhame. Namni kun meeshaa qara qabu harka isaatti argamuu fi maatii isaa sodaachiseera shakkii jedhuun poolisiin baatii eebila 2025 to'annoo seeraa jala oolche. Guyyaa wiixataa sa'aatii 3 irratti abbaan taayitaa fi immigireeshinii bulchiinsa lammiilee biyya alaa waliin ta'uun lammii Eertiraa kana biyya ari'aniiru. Yeroo jalqabaaf Israa'el nama mootummaa Eertiraa deeggaru jedhamuun addatti beekame biyya ofiirraa ari'uudhaan mallattoo ta'e jedhameera. Daandiin biyya ari'amuu lammii Eertiraa kun karaa imala dheerinaa qabu yoo ta'u, magaala guddoo Eertiraa Asmaraa osoo hin ga'in dura Finfinnee fi Kaampaalaa keessa dabarsuun dhumarratti magaalaa Asmaraa geessisanii jedhame. Oduu keenya itti aanuun paarlaamaan Jibuutii daangaa umurii pirezidaantii kaasuun dhaga'ame. Biyyoonni Afrikaa abbootii irree ta'uu jabeessuun inumaa seeraa feera biyyattii akka fedhanitti jijjiiruun umurii aangoo isaanii dheereffachuuf ulaa isaan danquu hunda saaquu itti fufan. Dochobaleen dhimma kana ilaalchisuun gabaasa baaseen paarlaamaan Jibuutii daangeffama umurii pirezidaantotaaf kaayaquu isaa ibse. Manni marichaa sanbata darbe sagalee kennuudhaan daangaa umurii kaadhimamaa pirezidaantii kaasuun kan aangoo irra jiran Ismaa'eel Omar Giillee kaganna 77 marsaa 9ffaa akka dorgoman ayyameera. Manni marichaa walga'ii dilbata darbe gaggeeffameen murtee daangeffama umurii kaasuun sagalee guutuun raggaa'isuu isaa afayaa'iin paarlaamaa beeksisaniiru jedha. Afayaa'iin paarlaamaa Dileetaa Mohaammed
tajaajila oduu Firaansii Ajensi Fireensitti akka himanitti gumiin biyyaalessaa irra daangaa umurii akka kaafamu raggaasiseera jedhe. Jibuutiin kanaan dura seera namoonni umurii isaanii 75 ol ta'e pirezidaantii ta'uuf akka hin dorgomne dhorkuu qabdi ture. Seerri kun umuriin pirezidaantii Jibuutii ammaa waan sanaa ol ta'eef seera haaraa baasuu akka isaan dandeesse himameera. Omar Giilleen bara 1999 aangootti kan dhufan yoo ta'u waggoota 25 darbaniif aangoo irra turaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.